Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti hunduma keessan isin haa ga'u. Gara aappii keenyaan isheen nagaa. Isaan booda bakka kana filannee inchi booda as ni filanna. Isaan booda bakka viidiyoon keenya jiru ni filanna. Viidiyoo keenya ni filanna. Viidiyoo keenya isaan booda viidiyoo keenya kanaa miti viidiyoo keenya wal darbe ifama viidiyoo keenyatu bakka viidiyoo keenya jiru daganna. Amma viidiyoo keenya arganne. Kana booda viidiyoocha akka jalqaba viidiyoochatti waraabbattan fakkeenyaaf silkuma keessaniin bakka wanti itti akka waraabbattan jechuudha. Yeruma awwalaa kaameeraadhumaan akkuma yeroo kaanitti viidiyoo haala kanatti waraabbattan sagalee isaa waan sagalee lama dabarsineef haala kanaan bakka kana duwwaa bakka namni hin jirre duwwaa taa'iftanii ni fudhattanii fedhii keessanii viidiyoo haala barbaadan sochii haala barbaadan gochuun murteessaan fedhii keessan garuu jalqaba bakki duwwaan kun akkanatti jiraachuu isinii barbaachisa. Bakki duwwaa kun jiraachuun hin barbaachisaa. San booda bakka duwwaa kanarratti ni rukuttu. Sawulii kana ni rukuttu. Silkii kee keessatti footoo bakka kana kutii galfadhu ilaala. Okkee ittanii galfattanii viidiyoo amma kana immoo kun achi tirfiidhaan itti kutuu barbaade as rukuteen bakka kana akkana gara rukuteen jennaan keellootti kana fidee bakka kana dhufeen kallattumaan as dhahaa achi booda addeerumaan nahaa viidiyoo gara oliitti kuteera. Viidiyoo amma kanaasis kuni asis karaan kunis waan nan fayyadneef addee kana akkana rukuteen ammas addee kana dhufeen sila isaa oliittan kutee amma gara dudduubaa kutufa waan ta'eef as rukutaa. Bakka kanatti itti jiteera jechuudha. Viidiyoochi hamma kanatti galeera jechuudha. Sana booda qubaan akkana walitti dheeresseen quba lamman tokko godheen walitti harkisa garasii garanatti achi booda akkana dheeresseen akka jennaan akkana butu na suutumaan deemutti bakka kanatti bakka inni fuulduratti miila fudhatetti eessan nahaa bakka kanan naha kallattumaan silkii koo keessattiin gaalarii koo keessattiin seendii godhadha. Asirra barfadheen eessan naqa asuma darbeen isa kana addarbeen bakka kanatti ammas eessan naha asuma dhaheen gaalarii koo keessa galcha. Achi booda ergan gaalarii koo keessa galchee amma fuulduratti hin buta. Bakka kanattan kuta. Iddoo kana dhaheen ammas gaalarii koo keessa galcha. San booda akira irratti bakka kanatti buteen bakka kanatti kuteen footoo meeqan godhadhe. Bakka kananna footoo meeqa godhadheera? Footoo 4 godhadheera. 4 godhadheera. San booda bakkuma awwaalaatti deebiseen kallattumaan eessannaa hokkeedhuma walakkaa dhaadheen fuulatti deebi'a.
fuulatti deebi'eera hamma keessaa baheera jechuudha. Amma eessa naqa aappii kana laala aappii kana kunoo ni buufattu aappii kana barreeffattanii pilaastoorii keessaa ni buufattu san booda aappii hedduu jira kunis ni hojjeta garuu inni isinii seetu isa kana maaliif tokkichi watti tuqnaanuma itti muree balleessa footoo waan nu bukkee jiru kallattumaan isa kana keessa seentanii erga seentanii xiqqoo nu tursiisee amma dhufee bakka kana rukuttan achi booda gaalaarii bakka silkii qaboo wantiin keessa footoon keessan keessa galu ni rukuttanii achi booda footichi kallattumaan ni us jedhaadha kunoo haaraan as jedhaadha as rukuta footicha 1 2 3 4 arfanuu naa baheera shanaffaan footoo san silee jalatti duwwaa isaa kutadhaa isinii jedhe sana achi booda bakka kana rukuta footocha miiceera jechuudha footocha miiceera laa argite kallattumaan as rukutta as daaloo dhugannatti rukuttu keessatti gad deebi'eera kallattumaan ammas iddee kana rukutta isa kana asumatti dhiiftituma as rukutta gaalaarii dhufta ammas as rukutta sila isa kana rukuttee miti hamma immoo isa lammaffaa kana rukutatta daaloo rukuta dhiifteetuma asumatti dhiiftee ammas lama sagadii kana lamman baafatteetta isa kanas hafe baay'eerannis daaloo goota ammas dhiiftee isa dhumaa no isa dhumaa bakka kana rukutta dhattee gaalaarii dhuftee footoo inni ol lama ta'eera la hamma booddee isin agarsiisa bakka gaalaarii nuti asitti rukuttaa footoo kee shananuu miiccatteetta achi booda isa rukuttaree daaloo gootee okay asii sokkee walakkaa qabatteetuma keessaa baata san booda aappii keessaa walaatti deebita gaafa itti deebitu footochi bakkuma sana jira inni bakkuma kana jira hamma isa rukuttaa bakka kana rukuttaa achi booda as rukuttaa bakka footoon kee galuu barreeffama isaatiin si baasaa footochi 1 2 3 4 arfanuu si baheera hamma isa kanatti rukuttaa bakka kana rukuttaa ofitti goota bakka kanatti raagoote hamma deebiteetuma as dhufta haala kanaan footoo shananuu dhattee fidatta shananuu bakka inni jiru kunoo bakka inni jiru dhattee fidatta achi booda as rukuttaa achi booda irraa asitti goote dhattee fidda ammas achi booda amma dhattee fidda kanas ofitti goota irra goota dhattee fidda tokko tafe tokko nafe san dhattee fiddee dhufta isa kana tafe ofitti goota asirra goota raayii goota dhiifama gaaraa gad harkisee aappiitu gaaraa gad harkisee amma itti goota hamma shananuu dhufeera arfanuu dhufeera gaafa dhufu kan isa kanaa miilli fuulduraa kan isa kanaa fuulduraa kan isa kanaa fuulduraa hamma wal duraa duubni tajaajila tartiiban taane maaliif hamma fakkeenyaaf harki jaraa adda adda laal harkisaa adda adda kanaafuu maal gootaree bakka kana rukuttee isa gaddeera rukutta harki isa kanaa laal harki isa kanaa
Kan isa kana gara olii jiraanti inni dudduuba gorsiifateera. Hamma lammaffaa dhuftee isa kanatti rukutta. Gaafa sanatti rukuttu isa gadi kanatti rukuttu kallattumaan dhuftee akka kana rukutta harkichi dudduuba goree laannamu. Sadaffaatti rukutta isa immoo miila isaa fuuldura jiru kana balleessuuf argite miilachi dudduuba goreera jechuudha. San booda akkam gootaree amma alatti viidiyoo kana irra kana darfattu hundi isaatu waan bada. Garuu immoo amma akkana gootaa hunda isaatu ni dheeressitan qixxeessitan. Sigala wal qixxee goota hunda isaatu arfan isaatu eessa rukuttee fakkeenyaaf bakka kana qubaan gad rukuttee naan eddee kana qubaan gadi qabdee akkana harkifta lakkana gara kanatti akkana argite siif guutan ni wachumaan lakkanatti guuteera jechuudha. Isa taanus qubaan eddee kana rukuttee gaditti dabarsitee akkana harkiftee guuteetta. Amma arfanuu guuteera. Gaafa kana arfanuu wal qixxaateera. Akkamitti immoo dhabamsiifnaa itti jechuun nuti seenuun fakkeenyaaf ilaali. Inni madiidha hin badu ni kaan inni onis hin badu. Gaafa kana inni kun ilaa harka isa kanaatu ilaa gara olii jira argite harki isa kanaa gara olii jira gara olii jiraachuun qabu gara gadii godhuu qabu. Eessaan gara gadii godhan jedhe bakka kanaan gara gadii godhan jedhe as rukuttee bakka kana rukuttee naan gara gadii godhee argite harki isa kanaa godheera. Amma akkamitti sirraa taree karaa gabaabaadhaan bakka kanatti dhuftee akkuma silaa walitti butatta amma kana dheeressita quba lammaniin dheereffattee eddee kana qubaan qabdee ilaala eddee lafa duwwaa kana lafa duwwaa eddee kana qubaan qabdee suutumaan fuulduraa dudduubatti butta qubuma keetiin akkanaaf akkana buttalaa qubuma kee gaafa kana akkana buttee fiddee natettu dhaqee itti galee laamu walitti galeera. Isa kamiree isa fuulduraa kana immoo footocha asumatti ilaalteetii maaliif hundi isaa guutuu waan ta'eef footocha asitti ilaaltee inni fuulduraa kuni harki isaa ol godhe inni ol godhe isa kana laa bakka kanatti isa kanatti akkana gad dabarsita sigala hamma laa isa kanarratti ol darbeera laa argatta isa kan maaliin immoo adda baafte keellotti isiin daarii kun olaa isiin ilaa keellottiin fakkeenyaan nuun keellottiin qabula ofii beeksisaa keelloodhuma keellottii isii xirsii kanarraan qabu keellottiin isarratti goruu agarsiifti achi booda isarratti bakka maqasii kana dhuftee turkuttaa san booda gara kanatti balleessa laa maaliif fuulduratti gara tirfii balleessuu waan ta'eef isa kana rukutta isa kana rukutta isa walakkaa rukutteetta hamma gaa dhabameera fudhatee hammas inni kunis harkisa laa harkisa kanaa eessa jira gara olii jira harkicha akka gara olii hin jiraanne gara diriitti dabarsuu qabdu yeroo kamiyyuu ilaalteetum harkicha sanni gara olii jiru gara gadiitti gad dabarsita darbeera maaliif fayyada amma laa guutuu jira dhabameera jechuun inni kaan badee deebi badee hamma immoo isa kamtu taanaree lamaffaatu immoo dhufa lamaffaan immoo isa kana laal guuteera isa kam wantichi isa kana eddee kana rukutta achi booda bakka kana dhuftaa tirfii gara kanaatti hiikutta okay bira darbitee asitti amma seddeen dhufeetti galutti akka tirfii qaban
akka tirfiin qaban bakka kana rukuttee gaafa inni kana sii baasee maqasuma kana rukuttee waan tokko waan rakkisuu qabu hamma isa kam taate hamma isa olii kana qofa taate harkata kan wal darbar agartee bakka kanatti ni kuttaga eessa rukuttee bakka kana gara rukuttee achi booda dhuftee okay isa dheeressitee maa qubaa walitti deebiftee okay saba amalani tokko lama sadii afur kanuma jechuudha wanti biraan jiru okay bakka kana rukutteetuma ekispartii kootennaan kallattumaan gasii bu'eeraa jechuudha kun siin alakkaa'ee gamanatti baafnaan fixeeraa bu'eera jechuudha galatoomaa ulfaadhaa itti fayyadamaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa sabskiraayib godhaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jaallannaa yeroo hundaa nu hordofuun dagatinaa waan haaraa isinii fiduuf qophiidha.